السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتو ردفتوتكو جرتو نغا كيسني فيما الحمد لله نو نغا فيا كينيا سن اللي بك جرتن تربي نغا فيا سن هاتاسيسو akkasuma namoonni viidiyoo kolaalaa jirtan baay'ee tokko galatoomaa namoonni laayikii godhaa jirtan illee galatoomaa ulfaadhaa jazakumullahu khairan. Egaa nama khairii nama yaada jechuudha kan viidiyoo nama laayikii godhee jedhu jechuun egaa viidiyoon hojjetamullee erga ilaalame marrakkoo qaba yoo laayikii godhame. Fakkeenyaaf yoo namni kumni tokko laale biyaansi laayikii dhumti 200-300 hin jiru jechuudha. Nama 100 waan akkasii yoo laayikii godhe garii noomaaf laayikiin goone laayikii godhaa isiniin jedhaa. Akkuma argitan helwaanaan na gargaaraatti keessanaa funaanaa jirti jechuudha. Adhammoo akkaataa daakuu mooqaatti qopheeffatanuu akka mana kootti hojjetadhu jechuudha. Egaa namni hundinuu akkuma akkuma manni addaa hojiin illee adda akkaataa waatti hojjetatanuu akkaataa wanti hundinuu adda jechuudha jiruun namaa. Namni gosa tokko akkaataa tokkotti mana keessa hojjetatu hin jiru. Akkuma ofii beekutti akkuma isaa ta'etti hojjetata jechuudha hundinuyyuu. Yeroo darbee daakuu marqaa wahii marqaa marqee yeroon gadhiisu marqaa garbuu obboleettiin kiyya tokko koomantii jalatti garbuu isaa jalqabaa kooftee goote moo akkamii naan jettee turte. Eeyyeen ni akaahamaa mooqaafis marqaafis dirqamaa kaa'amuu qaba jechuudha garbuun. Amma inni maaxxessaaru kuni garbuudha callaa jechuudha kan faddagamee gurguramu jira. Akaamaanis immoo kan gurguramu jira. Fayyaanis utuu hin faddagamiin kan gurguramu jira. Sana garuu namni yeroo ammaa kana qariboodhuma qofaaf bitata malee mooqaa marqaadhaa waan akkasii isuma faddagamaa qophaa'aa kana bita jechuudha. Namni xaaxaa ofittiin guddisuuf akka durii mooyyeen faddaguu maal jechuun hafeera jechuudha qaata. Akkasii badaa qoshaashaan qabu sirriitti secha'een girdaada isaa malsaa keessaa baaseera. Yeroo funaananuuf namatti salphata jechuudha yeroo akkas sirriitti maaxxeffamee keessaa secha'amu. Yoo barbaaddan akkas keessaa funaantanii kaatanii bicuu wayii aduurra keessanii kaatanii akooftu. Yoo aduurra kaa'amu dhiises rakkoon qabu jechuudha. Ala bitamu minaansaa bareedaa taanaan. Tokko bakka namni hin binne bakka turaan gurguramu fa'i jira laakan xiinxanni fa'i nyaatte namni gabaan irraa bituu dideennaan turamu. Garuu bakka immoo nama bareedaan dambanyaa qabaattanii nama ammaa qodaa fixee takkatuu fi dubiraa immoo bitamnaan bareedaadhuma ta'a jechuudha. Turaan ta'uu gatii ta'ennaan dhaqeessillee qabbanaan ta'uu bareedaadhuma jechuudha. Garbuun ammaa suni qoshaashaan qabu ture. Inni kun immoo ajjaa yookiin maal jedhamayyuu afaan oromootiin omborii yeroo tokko obboleettiin kiyya tokko asbeezaa bitee fi omborii fayyinaa bitinaan jettee omborii maannedhee takka dhageen beeku maqaasaa ajjaa dhumattan beekannaa mana jira minaan yeroo gaafadhu ajjaa ta'uun niisu ajjaadhanaan jedhanii akkasitti omborii ta'uu isaallee bareechuudha. Omborii yookiin ajjaa jechuudha. Inni keessaa funaanaa rukunii. Inni hanga ta'e qoshaashaa qabaa, biyyoo bicuus qabaa, ingirdaadallee qabaa, funyaan illee qaba jechuudha. Kunillee akkuma garbuuti yeroo lafa keessaa biqilee muramu. Irraa faddagama, irraa ba'a jechuudha qolli isaa akkuma garbuutti irraa faddagamee. Badaa tokko faayidaa qaba bareedaadha jechuudha ajjaansaa. Kaakkaamaanis ni gurguramaa, qincee shorbaa isaa waan akkasiiti. Akkasuma daakuun mooqaallee duwwaa isaattis immoo ijoolleedhaa bareedduudha jechuudha. Walumaa galattuu ajjaadha. Egaa akkuma ofii kootiitti akkanii mana kootiitti godhadhuudha jechuudha. Kanan isinitti agarsiisu malee viidiyoof jedhee waan akkasii wanta addaa wanti hin godhu hin jiru. As biratti biddeen tolchaan jira. Eeleedhuma ho'aa kanattan akaahaa. Namoonni tokko eelee sibiilaattis ni akaa'u garuu inni eelee sibiilaa hin bareedu. Anaan ta'u maalan beekee eelee sibiilaatti eeleedhuma isa kanatti lassedhamee yeroo akaa'ame bareedaa daakumsaas illee addaa ta'e bareeda jechuudha. Maashaallah biddeenni keenya illee kana fakkaata. Mabraatiin eelii qabdi jedheetu man tolchuu
jidduudhaan na jalaa badde jechuudha. Gatii anaa tolchee ka'ee mabraatiin badde. Mabraatii biyya keenyaa gaha. Naa nyaadhaa kunoo namoonni biddeena kajeeltan illee biddeena ho'aa nyaadhaan isiniin jedhaa. Annaa kun as biratti mabraatiin baddeennaanani jidduudhaan itti naqee garbuu kana. Maaliif eleen ho'ituudha garuu biddeena bareechitu kan ammoo na koofti hamma inni dhufutti yoo dhufuu dhiise sigaa sa'aatii inni dhufetti itti qabsiifama dheetan. Ammasittuu marsaa tokko nana kaadhee dheetan itti naqee alhamdulillah isiinuu deebisee dhufte jechuudha. Kanarraa akaayee baasee eleen bicuu kara qabbanaa'utti dhaxxee kaateen naan achumaan dhufte. Innaa yeroo biyya Arabaa jiramu hojiin ni irraanfatama. Innumti sila biyyatti waa meeqa hojiidhuma mana haadha keenyaas ta'u mana keenyattis ta'u mataatti fudhannee hojjetaa turre yaada biyya Arabaa dhaqama inni irraanfatama jechuudha yeroo keessa. Mooyaan akkamitti irraanfatama namaan jedha namoonni tokko tokko. Wallaahi inni irraanfatama. Ani ofirrattan argee duraan yeroon biyya jiru sabiyyummaa kootii kaasee hojii jaalladhee sun ta'in dirqamni na barsiisee hojii waan mana keessaa hunda mataatti fudhadheen hojjetaa ture jechuudha sabiyyummaa kootii kaasee. Innaa yeroo achi deemee takka turu akkuma beekamu kaa yeroo deemamu mana maatiitii yeroo deemamee ka'ee ala galama mana abbaa manaatti galama miti. Irra hedduun nama akkasii anuma dabalatee. Innaa indaanqoo hojjechuun harkaa badeera akkaataa billitiitti baasan. Tasuma irraanfadheera jechuudha. Maaliin godhee viidiyoo isaa daawuloodii godhadheetan sheemii dhagalanii namaan indaanqoon beekuu irraanfadheera jechuun namni namaan taradda'u siluman beektu malee akkamitti amma kanatti irraanfatti namaan jedha jechuudha namni. Innaa akkasittiin viidiyoo isaa daawuloodii godhadhee qafoo keessa kaa'adhee fudhee galee indaanqoo billiitii viidiyoo sana ilaalan indaanqoo billiitii baase jechuudha wallaahi. Innaa namoonni akka koo kana si mudate yoo jiraattan. Innaa namni biyyaa garuu namni biyyaa bahee hin beekne wanti hin argamne wanti ofirratti nama mudanne gaa namni akkuma arge murteessuu danda'a garuu gaa namni biyyaa bahee immoo namni bakka sana ture waliif beeka. Akkam wallaalti maal namaan jedha jechuudha namni. Akkasitti viidiyoo isaa fudhadhee galeetan viidiyoo irraa ilaalee hojjetaa ture. Innaa kanallee namoonni baay'een yeroo biddeena tolchamu jalqabaa kaasaa nu agarsiisaa irraanfannee jirra erga biyyaa baanee jettu jechuudha. Dhugaadhaan irraanfatama. Garuu dur yeroo akkas jennu mooyaan akkam irraanfatama nuun jedha namni biyyaa. Wallaahi yeroo inuma irraanfatama immoo akkasii kun amma biddeena fixeen garbuu akka jira. Mabraatiin erga deebitee dhuftee hin banne guyyaadhaa garuu badaatuma oolte jechuudha. Innaa garbuu kanallee qas godhee nakaahaa akkaataa garbuu akkaa'ee fixee amma kunoo ajjaa yookiin omborii silaati jechuudha inni itti naqe kunii. Garbuu sanallee badaa hin diimessine jedhuma na akaayee jechuudha. Maaliif booddee sala mooqamu ganaa ibiddarra taa'aa yeroo mooqamu immoo sirriitti ibiddi galee akka mi'aawuuf jechuudha. Mooqamuu qaba kanaaf asittis gubataa yeroo mooqamus gubachuun qabu gaa faayidaan sayyuu keessaa dhumaa deema. Akkasii kun amma akkuma argitan haala kanaanii ajjaa xaxxaaxessaan jira. Eeleetti cufeen jira garuu ayilii qabdi. Ho'aadha silumaa gatii ta'ennaan akka kanatti xaxxaaxessaara jechuudha. Innaa ajjaa kanas akaayee wantoonni biraallee jira. Kan akka baaqelaa wanti biraa wanti itti namu. Sana garuu yeroon funaanu viidiyoo addaan hin kutee. Viidiyoonis immoo baay'ee dheerata jechuudha. Uuma hojjetan hunda waraabaa yoo ta'an. Innaa namni immoo viidiyoo dheeraa ilaaluu hin jaallatu. Kana hidheetanii isa kaan sissi'achiisaa. Isa kaan immoo yeroodhuma waraabu sana yoo bicate kun innumti ani dhaabaa waraabeyyuu gara daqiiqaa 40 wayituu gara daqiiqaa 12 kanatti gore jechuudha. Gorfame. Innaa akkasii kun amma ajjaa dhumarra gaheera. Isa dhumaati jechuudha inni nakaaharu kunii wantoota biraallee kan inni akaayee qopheesse jira. Kun akkuma argitan as biratti kun ajjaadha. Haala kanaan akaayee bicuu wayii diimateera natti fakkaata.
waan jedhu garuu kun immoo baaqelaa fi shumburaa jechuudha. Qobaatti akaa'ee keeta walitti deebisee kun immoo garbuudha. Garbuu sana akaa'ee ergaa kaa'amee ka'ee sillee bicuu maxxessuu nama barbaachisa. Maaliif qolli sila bicuutti hafee alaa kaa'amu sana irraa bahaa garbuu jechuudha. Innaa baaqelaan immoo isuma akka kana qolaan akaa'an wayya. Gariin isuma kiikii fa'i bitee akaa'ee itti naqasan wayyuu isa qola qabu kana wayya qolli isaayyuu faayidaadha jechuudha. Innaa kana jechuudha kan inni itti naqan akka mataa kootiitti nama kana hunda walitti mammakee amma baaqelaa garbuu fi shumburaa walitti makaa jira. Achi keedhumarra garuu hunduma isaa walitti makaa. Innaas biratti kun saliixiin jira, xaafiin diimaan jira, talbaa, suufii, garbuu, ajjaa egaa kanuma hunda walitti makaa jechuudha. Innaa hundayyuu keessaa fuffunaaneera. Xaafii wantas keessaa nakaa'amiin xaafii diimaa sana qofa jechuudha kan inni nakoofne. Xaafiin inni nakaa'amu maxxaneetuma itti namma jechuudha inni nakaa'amu. Kun as biratti baaqelaa garbuu waan akkasiiti. Walakkuma sila argitan sanatti walitti makaa jechuudha. Viidiyoo duraa duuba waraabee gatii ta'ennaan kun immoo talbaadha. Kun saliixiidha. Kun suufiidha. Akkasitti walitti maknee geessannee daakkanne jechuudha. Ammas lawuzii itti nammaa. Lawuziin akaamaan gurgurama gatii ta'ennaan achumaan bitee itti naqaa. Kana amma fakkeenyaa waan amma kanatti lawuzii ruubiis yeroo ruubiis itti namuu danda'a akkuma barbaadanii garuu dirqama lawuziin badaa mi'eessaa. Namoonni tokko qimamiis waan itti namuutti naqaa. Garuu qimamii waa biraatti naqu. Kanatti lawuzii qofa naqnaan bas waa biraan barbaachisu jechuudha. Innaa kotota kana hundas hin barbaachisu yoo barbaadanii ajjaaf garbuun qofti nuu baqiidha. Kun hundi yoo itti nammes bareedaadha faayidaadha yoo itti namuu dhiises immoo rakkoo hin qabu.